Har'a yeroo akkasii kana keessatti gaaffii Oromoo wanni nu sharafsiisu hin jiru jechuudha. Oromoon akka sabaatti gaafa gaaffii ofii sharafee silaa adeemsa deemee bakka gahuu qabu osoo hin gahiin karaa irratti dhaabbatee dhiichise ragadeeyyuu nun quubsine hin fudhanne gaaffiin sabaa kaleessa abaa'oon nu barsiise. Abaa'oon nu barsiise warri itti wareegame warri itti dhabame suni waan akeekkate sana warri hiriyaa isaanii ta'ee carraa garuu argate immoo nu hooggane hafellee gaafa deebiillee argateera akkanatti argatellee osoo hin jedhiin callifamee galame iyyuu gaaffii sabaatu sharafame galman geenye jenneetu falmaa hadhooftuu daa'ima kichuu haga har'aa itti gabbarru wareegama sanallee kafaluuf qophii taane osoo hin sodaatiin keessa dhaabbanne qobaa hafne firrii fi diinni halagaan dhakaan itti darbate keessatti hafneeyyuu ejjennaan keenya jijjiiramne jechuudha. Warra waan jijjiiramu tokko hin qabu. Uummanni keenyi amantaadha nurraa qaba.